Abbaa Gadaa Jaldees Guyyoo Kunee jedhama. Abbaa Gadaa waggaa 8 irraa damee koonnituu baalli fuudhu. Dilbata darbee bitoota 9 bara 2025 Abbaan Gadaa Kura Jaarsoo Abbaa Gadaa Guyyoo Booruu Guyyootii fi baallii dabarseeti jira. Ganna 8tiif Abbaan Gadaa Guyyoo Booruu haaromsaan booda Abbaa Gadaa 70 lammeessoo yoo ta'u isatti aananii kan baallii fudhatuudhaaf eeggatanii abbootiin gadaa lama dabareedhaan dabballee kaasuudhaan sadarkaa gadaa keessatti barnootaa fi muuxannoon qophaa'aa jiran. Abbaa Gadaa Jaldeessa Guyyoo ganna 8 irraa bara 2033tti baallii fudhata. Sadarkaa gadaa keessa darabamu kana keessatti ulfinni ogummaa hangafaa sadarkaa jalqabaatti baratamuudha jedha. Namni jalqabayyuu gaggeessa ta'uu fi nam kabajuu qaba. If kabajuu qaba. Maatii kabajuu qaba. Abbaa obboleessa kabajuu qaba. Kasi dur jiru kabajuu qabda. Kayyaagateetii kabajuu qabda. Kabaji kan keessatti gaggeessummaa bilchinni gaggeessummaa danfaaf dadhabbii hedduu keebbaate waan hedduu gartee dubbiilee adda addaa dhiba adda addaa rakkoo adda addaa gartee obsaan keessa akka dabartuuf si bilcheessa sirni gadaa. Obsitee ammoo fala barbaadda. Obsaa obsuun irraa dhaabattee akka fala barbaaddutti akkasitti akka si bilcheessuutti sirni gadaa. Akkasitti nam cufayyuu raabaa kuusa dooriilleeni laakum gannaan gahooma deemuuni bilchinnaan gahooma deema. Ka'umsirra jalqabee aga gadoomaatti aga yuubatti gahooma deemtaa jechuudha. Danfaaf dadhabbii dubbiileen adda addaa rakkooleen adda addaa dhufan akkaataa rakkootti furuu dandeettu akkaataa itti obsuu dandeettu waan kan cufayyuu sirni gadaa ka'umsumirra jalqabee si barsiisa. Haala kana sadarkaa gadaa keessa darbaa jiruun barataa akka jiru Abbaa Gadaa Jaldeessa Guyyoo waan fayyada jedhallee akkasiin ibsa. Amma booranni baay'inaan aadaa Oromoo kanaan bula gadaan bula rakkoon gadaan furtu yeroo hundayyuu wal qixxummaan furama. Qaam tokko miidhee qaam tokko dabsee hin jenne qaama wal dhabeessoo ta'e akkaataa araaraattis ta'e akkaataa dubbiilee adda addaattis ta'e akkaataa dhiba adda addaattis ta'e wal qixxummaadhaan abbaa dhugaatiif abbaa haqa qabuuf haqa kenne abbaa haqa hin qabne haqa akka hin qabnetti barsiisee amansiisee akkasitti bilcheesseetiin habaasu waan guddoo fayyada. Adii Diidaa Adii Abbaa Gadaa Hawwattuu Guyyoo Booruu Guyyoo waliin dilbata darbe baallii fudhatan sadarkaa gadaa keessa darbamu cufaa tarree asiin baanee jedha. Dabballee sun taanee jira. Aniin ta'ee ijoollee dabballee ta'ee deebi'ee gamme didiqqoo taane gamme gurguddoo taane deebinee kuus taane. Ganna 8 kuus taane kuus keessa baanee gaafas illee horom qallaa korbeessa qallaa jila akkana tan deemsifna waggaa 8 geenne dur fuunee raab taane. Raaboom kee waggaa 8 baane buttee dhaabne doori taane. Dooroo mallee magan turre sirnum kanaan akka wal duruma duubaan obsaa umuriin kennam ganna 40 wayi ak dhalanne obsaa dhumne baalli fuunam ganna 42. Nu dhaaman tokkummaan jiraachuu qaba. Waan guddoo baranne aadaan baranne seenaan baranne jila adda addaa fuula cuf deemnee baranne ijoollee teennan leegii tana kanumaan gorsina. Aadaa guddoo baranne wanni uummata kanaan bulchaniyyuu aadaa suni aadaa dhawaa aadaa kormaa aadaa korbeessaa wanni uummata kanaan bulchanu kana kaayoo milkiin namaan bulchanu tan waan hojjetaa tursuun jecha. Kanaaf baay'ee barbaachisaa. Amma immoo eegi baalli fuune akka isiin kanallee guddattu itti fufuu barbaanna. Abduu Badullachaa Hayyuu Gadaa Kura Jaarsooti. Gana kan keessatti cufatti iyyuu quwataa deema. Jaarroleen hin gorsitii, watti manii, abbaan gadaa kadura hin gorsa, kaduraan hin gorsa, jaarsi biyyan gorsa, wamitti manii, waan aadaa jila kan tokko lakkinni fitta isin itti manii. Akka kan cuf keessatti namumkuta tokko qabee agaa wannitti rumbiristii deema. Gaafa fulaa bulcheenna abbaa gadaa dhufsuun hin baay'eeyyoonne rumbiristii fixee baay'ee gara aadaa Booranaa jechuudha. Gara aadaa Booranaatiin akka gasii qulqulleeffatee la keessa bahe. Namni hin gaafatu gaafa gadoo maddu. Guyyoo Doyyoo qorataadha. Sirni gadaa sirna dhaloota wal qabsiisuudha jechaan dubbata. Sirni gadaa kun akkuma siin jedhe ati yoo dhalooti hin hubatin hin hubattu. Wanni adda godha poolitikaa global politics kan yoo ilaaltu hedduu kan Awurooppaa fudhatta. Awurooppaa illee yoo deemta muka Giriikii fudhatta. Akkas naanna'ee deebi'a. Yeroon qooddaa classical period, medieval period, modern period, post modern amma kan transmodern kee jirra akkasiin qoodda. Yeroo isaatiin qoodda. Wal nyaatee wal balleessaa jechuudha. Maaliif ennaan dhaloota walti ni dhufu.
dhaloota ka darbeef ka amma jiruuf ka egereellee waltiin addaan kuta paartii waan buluuf sirni gadaa kun dhaloota addaan kutu am deengadda agarsiisa agarteerta agarsiisa deengadda yuunivarsiitii Booranaa tolfame kalee badhaasa tolfame dhalooti uummat tokko jiraachuu kan danda'u agasuma dhalooti jiraachuu danda'u laftaan gubbaa jiraachuu danda'u yeroo tokkotti agasuma jechuudha hagumsuun qofa kaan du'e jira kaan hin dhalanne hagi jiru jiraachuu danda'u agasuma gan dhibbaati aga zeeroo gan tokko jechuudha neecharii kan laale kun hunduu waan kan ka'ee jira. Sadarkaawwan gadaa keessatti umuriidhaan kaa'amanii jiran bulchiinsa Giriikii duriitiin wal fakkaataa akka jedhu Guyyoo Dooyyoo gaggeessitoota biyyaa ola deeman kanaafis hawaasni itti gaafatama guddaa qaba jedha. Uummati kun uummata hoogganaa filatu qofaaniti. Kanaaf baalliin aangoon dhaloota jiru kan qofaa miti isin jee jalqaba. Uummati kun uummata hoogganaa fuuldura guddifatudha. Nurture godha beektaa. Amma ilaaltu in politics hoogganaa elect gootan filtaami kun ammoo nurture godha jalqaba hin guddisa. Kanaaf ijoolleen amma lafa jirtu kaatiin yetti suni guddisuu jiranii jechuudha. Uummata hoogganaa guddifatu jechuudha. Guddisuu jira ijoollee kana. Yoo guddisuu jiraatanii maaliin guddisan waan jedhaati. Seera ittiin bulchan sadarkaa umrii isaa waliin ka deemu. Amma seer gurguddaa siyaasaa daa'im xiqqaatti naasoftu. Seeraan durattuu aadaa jira. Aadaa san keessa dhugaa jira. Bari wanni gadaan hin cabneef tana. Amma gaafa seera barattu gaafa raaboomaati, gaafa dooroomaati, gaafa fuudhuuf dhiyaatti. Hagani saddee qofsi hafe waan seeraa kee buuta. Laal Booranaa amma elementii gadaa keessa katiin bulchu tokko dhugaadha. Lamaffaan aadaadha. Aadaa. Seerii isa dhumaati. Seerii ilmi namaati isa dhumaati jechuudha. Seerii yoo wanni hunduu nam dadhabde yoo kun dhugaan nam dadhabde yoo aadaan nam dadhabde nam safuu keessaa ba'i ittiin daangessan malee beezikiiniti. Kanaaf achi dhumirratti gaaf dooromaan baate sun ishi sun baratte hayilee birratti. Kanaaf daa'imni xiqqaan kuni jalqaba waan dhugaa kabaja namaa waan aadaa irraan akkasumaan akkuma umrii isaa deemtuun deeme haga fuudhuttuyyuu barachaa deemaa jechuudha. Tokko kanaan guddisan. Soorata qofaanitti kanaan guddisan. Lammeessoo soorataaf waan fedhiloo taate amma uummatni hoogganaa kan waan filateef guddisuuf dirqama qaba soorata illee. Booranaa abbaa gadaa 73ffaa fi 74ffaa qopheeffatee jira akka jedhe Guyyoo Dooyyoo sirna gadaa keessatti hojiiwwan akkanaa kun hawaasni yeroo kamittuu gaggeessa malee akka hin hafne shora mishaa qabas jechaan yeree jira. Ka 74 sun dubayyuu amma wanni jiran kaampeen gubbaa jiran baannattoodhaan gubbaa jiran waan taateef ispeesiin void ta'in jiru. Waggaa 40 kan keessa yeroon hin qabamin hin jiru waan siliba yeroon hin qabamin. Yeroon firii ta'e hin jiru. Yookiin kaan baalli kennuu jira yookaan gooroo gubbaa jira. Kaan ammoo filamee waggaa 20 duu qophaa'u jira. Kan ittaan ammoo gaafachuuf jira. Yeroon gaappii qabdi hin jiru sirna gadaa keessatti. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Areeroorraa.